argitanii ta'een beeku kanaan dura YouTube koo jala kaa'een ture. So jecha jedha. Otoo jecha bira naqii wantoota baay'eetu jira. Wanti nuti tartiibaan xumuruun nurra jiraatu. Jechi hundumtuu maalirraa dhufa? Jecha jechuun ijaarama maaliiti? Qubee. Jechi qubee irraa dhufa miti? Okay. So jechi tokko qubee irraa dhufa. Qubeen immoo maalirraa dhufa? Qubee tokko uumuu yoo barbaanne maal gochuu qabna? Jecha tokko uumnaa jecha sanitti immoo jecha san immoo gara qubeetti jijjiirraa qubee sun immoo jechatu gara qubeetti jijjiirama moo qubeetu gara jechaatti jijjiirama? Qubeenis gara jechaatti jijjiiramuu hin danda'a. Jechas immoo caccabsinee qubeetti gad deebisuu dandeenya. Qubeen maalirraa ijaarama? Qubee tokko uumuudhaaf yeroo kaan maalirraa ijaarama? Maaltu walitti dhufee qubee ta'a? Sagalee. Okay, sagaleetu qubee ta'a. Sagaleetu qubee ta'a moo qubeetu sagalee ta'a? Sagaleetu qubee ta'a malee. Sagaleen jiraatin akkamitti qubeen uumamaa? Okay, qubeen jiraan yoo qubee walitti ijaarre sagalee finna moo yoo sagalee walitti finne qubee finna? Qubee walitti yoo finne jechoota ta'a. Jechoota jechuun. Jechoonni immoo yoo sagalee dhabnaa. Okay. Amma gaa wanti nuti beekuu qabnu wanta muraasan isin agarsiisan normaal hin beektan jedhee otoo hin taane isinumatti agarsiisuudhaafin. Okay. Kanaaf bakki duwwaan kun isinitti mul'ata? Isinitti mul'achaa jira miti screen ammayyuu isinitti mul'achaa jira. Okay. So dubbifamaa. Maaltu dubbifamaa? Dubbachiiftuu fi dubbifamaa kan jedhu mul'ata. Okay. Wanti guddaan isitti akka mul'atu. Ilaama wanti nan barreessaa jiru kun akka isinii galuufan. Tokkoffaa jalqabni waan hundumaa tuqaa. Tuqaa kan jedhamu isinitti mul'ataa? Tuqaan mul'atu? Ani barreessee jiru kun. Tuqaa mallattoo tuqaatu mul'ata. Okay, qoisa kan di tokko naa kenne. So wanti hundumtuu kan inni irraa jalqabu tuqaarraa. Tuqaarraa jalqabeetu ka'aa jechuudha. Tarii wannoo xiqqoodhaan isin barreessite innaa kanaaf isinitti mul'achuu jira. Kanaaf wanti hundumtuu kan nuti irraa jalqabnu tuqaarraa. Tuqaarraa adda jalqabne booda waan hundumaa tuqaa walitti finnaa jechuudha. Tuqaa beektu iddootti isa jedhan Ingiliffaan. Okay. Sarara hoo beektu? Okay. So amma tuqaa finnu. Isinitti mul'achaa jira miti iskiriiniin koo? Ammas tuqaa kan jedhu sun waan isinitti mul'atu? Inni nama barreessaa jiru kun. Okay. Amma mul'achaa jira miti?
Okay. So wanti hundumtuu tuqaa kanarraa ka'a jechuu barbaadetan. Wanti hundumtuu tuqaarraa ka'a. Tuqaarraa naa ka'uu tuqaa jechuun kana jechuudha. Isinitti mul'ataa jirti miti mallattoon ishee waan beektan beekatiifaan akkasii galuuf iddoo tokkotti akka dhufnuufan. Sana booda tuqaan kuni tuqaa tokkittiidha miti. Tuqaan tokkittiin kun mataan isheetti mallattoo afaan Oromoo yookiin immoo qubee afaan Oromoo tokko taati jechuudha. Sana booda tuqaa kana walitti tuttuqaa deemtu. Maal jedhama kuni tuttuqaadha miti? Otoo tuttuqaan kun amma ispeesii gidduu jira miti bakka duwwaa wayii gidduu jira tuqaa lama gidduu. Otoo tuqaa kana gidduu bakka duwwaan jiraachuu baate maaluma walitti ennaa maxxane sirriitti. Jechoota. Baay'ee otoo walitti maxxane maaluma isti xinneessan deema laalaati. Xinneessan deema. Amma argaa jirtu Tuqichi hin bade barreeffama malee. tuqaa jedhee baay'ee walitti maxxanee hin bade. Kana jechuun tuqaa walitti dhufee maaluma jechuudha sarara uuma jechuudha. Okay. Isinii galeeti? Tuqaan kun otoo walitti dhufee sarara uuma jechuudha. Kanaaf sarara akkanaa uumaa deema jechuudha. Miti? Sararri kun otoo walitti dhiyaate immoo sarara dheeraa tokko uuma. Kanaaf inni itti aanu tuqaa biratti sarara jechuudha. Sana booda sararoonni walitti edda dhufanii booda sarara jechuun immoo kana tuqaa jechuun egaa akkuma duraan jenne kanaadha miti mallattoon isaa. Sarara jechuun immoo kanaa jechuudha. Miti? Okay. So amma gaa tuqaa humna iskiriiptoo keenyaan tuqaa keenya tuqaa irraa kaanetu sarara jalqabna. Otoon tuqiin barreessuu dandeessu? Lakki. Otoon tuqiin barreessuu dandeessu jira? Tuqaa irraa jalqabna moo asitti iddoo naan galle jalqaba waan hundumaa fakkeenyaaf amma mallattoo negatiivii yookiin hir'isuu tuqaan sun gaafa walitti dhufe sarara uumeetu Tuqaan sun walitti baay'atee sarara mallattoo uume. negatiivii san ta'a. Negatiiva miti sarara amma nuti kan. Ikkoo sarara sanan fakkeenyaaf sarara san yoo sarara san tuqaa san tuqne Yaa. jechi wayii akka duubatti hafee mul'isa miti. Amma waa'ee sirna tuqaalee barachaa hin jirru waan nuti barachaa jirru waa'ee jechootaati. Kanaafan Sarara saniin jedha bara. kanaafan dugda duubatti isin deebisaa jira bara. Ilaa qalbeeffadhu. Amma nuti amma jechoota bira waa'ee sirna tuqaalee hin qaqqabne beektaa? Jecha barachaa jirra. Jechi maal irraa dhufe ennaan qubeedha jenne miti? Qubeen maal irraa dhufe? Sarara irraa dhufe miti? Ol sararree gadi sararree bitaa sararree mirga sararreeti miti kan qubee ijaaru. Sararri sun immoo maal irraa jalqabdi? Sarara tuqaarra. Tuqaa irraa jalqabdi. Sii galee miti? So, okay. Sararri sun tuqaa irraa jalqabdi. Kanaafuu tuqaan walitti dhuftee maal taate jechuudha? Tuqaa walitti dhufee sarara ta'a. Sarara ta'a. Sararri walitti dhufee maal ta'a? Qubee. Qubee ta'a jechuudha. Isa kana isinitti agarsiisuu deemaa jira. Qubeen kun fakkeenyaaf qubee afaan Oromoo tokko jedhame tartiiban. A. Miti? So, sarara walitti finnee qubee walitti finnee maal goonee A ijaarre jechuudha. Baa ijaarre jechuudha. Caa ijaarre jechuudha. A fi baan caan kuni qubee irraa dhufan. Qubeedha. Qubeen kun immoo sarara irraa dhufe mitiire? Ishii kana iddoo kanatti sirriitti qabataa. Tuqaarraa sararatti ceenee sararraa qubee ijaarre jechuudha. Abaa caadaa isa jennu jechuudha. Okay. Amma iddoo kanatti nu galee miti iddoo tokkorra jirra jechuudha. Abaa caadaa ishii kana as qabadhaati. Sana booda Amaariffa beektu qo'aamii, agidaamii, minaaminaamii waan jedhu tokko. Raffadhee dhugaan barumsa naa dhiisa malee.
Okay. Amaariffa keessatti waan Quboota akkasiitu nan jira. beeka. Amaariffa keessatti qoy sittan agarsiisa. Amaariffa keessatti waan akkanaatu jira. Qaamii jedhama kun. Qaamii muka irratti mana ijaaran hin beektanii? Qaamii jechuun dhaabbataa. Qaamii jechuun dhaabbataa jechuudha bakka irraa gadee. Qaamii jedhama. Kan biraa immoo agidaamii hin beektanii kan irra taa'an. Agidaamii jedhama kun. Isintu mul'achaa jira sararri isaa? Sarara argaan jiru fakkeenyaaf YouTube irratti arganti fakkaata. Sarara qaxxaamura jedhama. Amma isinitti mul'achaa hin jiru inni barreessaa jiru. Dhaabbata. Kun isinitti mul'achaa hin jiru? Argeera. Okay. Kanaafuu maal goonaa tuqaa kana kaa'annee tuqaan isinitti mul'achaa jirti miti isheen amma gadi tuqe kun. Tuqaa kana irra jalqabnaa jechuudha. Tuqaa kana walitti fiffinnee maal goone sarara uumne jechuudha. Sarara kana takka agidaamii uumuu dandeenya akka isa kanaatti. Miti? Agidaamii Amaariffaan an beekas isiniif jedhee noormaaliin akkasiin yoo barbaanne immoo qaxxaamura jedhama. Agidaamii jechuun afaan Oromootti isinii dhaqu kana beekati ifaan isinii ilaaletan jechuudha. Agidaamii gochuu dandeenya. Sana booda yoo barbaanne qaamii goona. Tuqaa kana jechuudha. Argitan miti? Yoo barbaanne qaamii goona. Yoo barbaanne immoo sarara shaffaxa goona. Amaariffaan hin beeku waan isbaarii waan jedhamu jechuudha. Yoo barbaanne isbaarii isa kana karaa kana gochuu dandeenya. Miti? Yoo barbaanne immoo kan hundumaa dhiibnee sarara golboo goona. Asii as gadi. Isinitti mul'achaa jira golboon kun? Yoo barbaanne asii as golboo goonaa jechuudha. Akkuma barbaanne tokko isa gochuu dandeenya. Kanaaf tuqaa sanarraa jalqabna jechuudha. Argitan miti kana? Hundumtuu tuqaarra kaa'ee jechuudha. Yoo barbaanne karaa kana waan hundumaa tuqaarraa kaatee sararatti darbitee sararraa kaatee amma argitan miti qubee eessii kana. Eessii uumuudhaaf otoo hin deemee akkatti inni uumaa jechuudha walitti fiffidee. Otuman deemuun uuma jechuudha. Asiin ol bahee achii gad deebi'ee sana booda yoo barbaade immoo gidduu isaa gadi muree uume jechuudha. Amma argitan miti ishii ciiftu qaba. Kanaaf wanti hundumtuu tuqaarraa ka'a. Tuqaa walitti dhufee sarara uumaa. Sararri walitti dhufee qubee uumaa jechuudha. Amma waa'ee sararoota sanaa isin ibsuuf kan deemaa jira. Sararoonni suni afaan Oromoo keessatti olee jedhamu inni kun. Olee kan jedhu isin dubbatti iddoo kanatti. Baay'ee xiqqoodha. Baay'ee mul'attu isinii kan guddisa. Sararri kun sarara olee jedhamti. Irraa olee jechuudha ishiin dhaabattu. Amma mul'attu? Ammas qoy amma mul'atti yaada. Sararri kun sarara olee jedhama miti? Itti mul'atu? Hin mul'atu. Olee jechuun sarara isa kana. Isiniif hin guddisee amma hin danda'e mul'isa. Olee jechuun noormaalii sararraa olee dhaabatu kana jechuudha. Mul'ataa? Mul'ata. Inni kan biraan sarara dalgee jedhama. Dalgee jechuun ishee irra taa'an kana jechuudha noormaalii. Ishee duraan agidaamii jenna. Mul'atti kun? Olee uumaa gaditti kan hin barreesse jechuudha. Okay. Sana booda ishiin sarara dalgee jennaan jechuudha. Sarara dalgee jennaan jechuudha. Okay. Amma egaa olee fi dalgee arganne jechuudha. Sararoota baay'eetu jiru. Olee fi dalgee argitan miti ishii kana? Okay. Olee fi dalgee argattanii booda sarara ishii itti aantutti ceena. Sararri ishiin itti aantu ishiin amma gaani duraan sararaa ture. Sarara golboo jedhamti kan biraa. Golboon kuni
golboo gara mirgaa yookiin golboo gara bitaa jechuu dandeenya. Sinifan gurraacheessa akka inni kalariin isaa walitti hin fakkaannetti sarara kana golboo jedhamti kun. Isinitti mul'atti golboon kun? Okay. Sararri kuni sarara golboo jennaan. Golboo kan jiru argitanii fi sararitti argitan miti? Hii kana jechuudha. Golboon kuni golboo gara bitaa jedhama. Maaliif golboo gara bitaa jedhama beektu? Gara bitaatti garagalee jira golbinni isaa miti? Keessoon isaa gara bitaatti garagalee jira miti? Okay. Inni kan biraa golboodhuma ta'e immoo golboo gara mirgaa jedhama. Isinitti mul'achaa jirti kun? Mul'ata. Golboo gara mirgaa jedhamti kun. Kanaaf golboo gara bitaa, golboo gara mirgaa, sarara olee, sarara dalgee edda jennee booda sararoota duraan haasaa turre keessaa sararoonni amma nu hafan sarara kamiidhaa? Sarara shaffaxaati. Okay, sarara shaffaxaati jechuudha. Shaffaxa jechuun maal jechuudha? Qaxxaamura. Waan akka qaxxaamuraa kanaa jechuudha. Qaxxaamurri kun isinitti mul'achaa jirti? Ilaashii kanaa jechuudha ishiin itti dibe kan. Mul'ata. Qaxxaamurri kun qaxxaamura bitaati moo mirgaa isinitti fakkaatti? Bitaa. Bitaadha jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa afaan Oromoo keessatti tilmaamni keenya akka nama harka mirgaatiin barreessutti of yaaduu qaba. Isiniif akka nama harka mirgaatiin barreessutti yeroo hundumaa immoo afaan Oromoo keessatti qubee tokko naa barreessinu jalqaba ishii mataa ishii irraa gadi eegalla. Malee miila irraa ol hin deemu. Qabattanii? Yeroo hundumaa afaan Oromoo keessatti akka nama mirgaan barreessittiidha kanaa sobnu. Akka nama immoo qubee hundumaan naa barreessinu gubbaadhaa gadi jalqabutti. Okay, fakkeenya afaan isinii kaasaa kana hundumaa balleessan jira. Okay, fakkeenya afaan isinii kaasaa. Okay. Fakkeenyaaf tokkitti isin tan agarsiisaa jechuudha. Akkamitti qubee tokko harka mirgaatinii fi qubee tokko immoo deebinee gubbaarraa qofa gadi barreessina san jedhu isinitti agarsiisuudhaafan jechuudha. Fakkeenyaaf qubeedhuma tokko callifnee haa fudhannu ja'adha miti? Yookiin qubeedhuma tokko ja'a kana haa fudhannu. Ja'a kana isinitti mul'ata? Iskiriptoodhaan haa barreessinu ja'a kana jechuudha. Amma gaa iskiriptoodhaan barreessa yoo ta'e tuqaan kaa'a. Tuqaa kaa'een gubbaarraa jammara miti? Gubbaarraa jammara. Sana booda goda kanaan dhufu. Miti? Sana booda golbootaan asii gad harkisa. Sana boodan gubbaarra immoo gubbaa sanarraa immoo maalaan godhama karaa harka bitaatirraa jammareen harka bitaa mirgaatti akkana godhaa jechuudha. Okay, yaan isaa isinii dhufee tilmaamni isaa kanan beektan jechuudha otoo hin taane seera isaa isinitti agarsiisuudhaaf qofaadha jechuudha kan inni kana haasa'u. Okay, so yeroo hundumaa akka nama harka mirgaatiin barreessutti akkasuma immoo yeroo hundumaa akka nama gubbaarraa jammaruuttidha jechuudha. Kanaaf akkas goona jechuudha. Gara harka mirgaatti barreeffamni keenya gara kamirraa gara kamitti barreeffama? Barreeffamni seera afaan Oromoo keessatti. Bitaarraa gara mirgaatti. Malee akka warra waannoo achi duubatti hin deemnu jechuudha.
Yaadni isaa isiniif? Okay. Okay, kana yeroo fakkeenya biraatiin deebinu asitti deebina. Amma garuu gara worditti adeema. Amma gaa jecha kana sarara irraa jalqabnee sarara kana walitti finnee qubee ijaarree qubee kana walitti finnee sararoota baay'eetu jira. Gaa jennee sarara golboon jira, gadeen jira, oleen jira, maaloon jira. Achirraa walitti finnee qubee kana bocnee edda qubee kana bocnee kaanee booda immoo jecha finnee jechuudha. Kanaaf jechi jechaadha. Jecha kana garuu walitti finnee immoo ganaa waan baay'eetu jira gara fuuldura. Jecha kana edda walitti finnee booda qo'amee sarara sa'aat daqiiqaa tokko naa kenne. Namni liinkii kana sheerii gochuuf dandeessan jira. Abbaan ta'e seenuudhaaf jedha. Qo'ameesti itti naadii godha. Dallanteetti fakkaata. Yeroo darbe. Yeroo darbe nu jeeqna namni keessaa baase. Okay. Okay. Eenyuun namni indegana abbaa tokko koolii gochuu kan dandeessan jirtu achi keessa seentan. Akka ani hin danda'u. Wasti yoo hin danda'in allaalaa. Filaas irratti ida'uudha moo? Ida'uun kan argeen qoya ana bira jirti waan ta'eef nan yaala yoo isheen. Irratti bilbilaa turte argine. Waa irti sooretti kan jedhu naa laalaa yoo dhufte ta'e. Okay. Isinitti mul'achaa jira miti iskiriiniin kun? Liinkii WhatsApp irraati Abdi. Isa WhatsApp irraa sanayyuu na fakkaanne garuu karaa biraatiin bilbiltanii barkaan torbaniitiin bilbiltanii. Eenyuun immoo? Abbaa bilbilan beeku jalqaba isaa kennee kan torbaniitiin bilbilame. Kontaaktingiidha garuu kaastu. Maqaan immoo itti hafuunu. So edda qubee kanarraa jecha ijaarree boodadha kan inni gara sanaatti deemnu jechuudha walumaa galatti. Isinitti mul'ata miti iskiriiniin koo? Kanaaf jechoota afaan Oromoo kana iddoo baay'eetti qooduu dandeenya. Jechoota kanaadha jechuudha kan nuti iddoo baay'eetti qoodnee odeessinu. Jecha innaa jennu tokkittiidha. Jechi garee qubeewwaniiti. Jechoota innaa jennu immoo jecha tokko, lama, sadii akkasitti walitti ijaaramee isa dhufu jechuudha. Kanaaf amma jechoota kanatu karaa tokkoon sagalee jenna. Amma sagalee baafnee dubbachuu dandeenya jechuudha. Qubee irratti sagaleen nu dhufa. Keessumatti qubee dubbachiiftuun sagalee jennaan yeroo baay'ee. Isaan dubbisuu dandeenya. Jechuu dandeenya. Dubbisuu dandeenya. Yoo dubbisiistuun hin jirtu ta'ee jechi tokko dubbachuu hin danda'u. Isin egalee? Dubbachuu hin dandeessu jechuun immoo sagaleen hin jiru jechuudha. Hin dubbanne jechuun sagaleen dhageessifne jechuudha. Sagaleen kan dhagahamu yoo dubbachiiftuun jiraatte qofa. Baa jennee dubbachuu kan dandeenyu yoo dubbachiiftuun jiraatte qofa. Okay, isin lamaan waa'ee kanaatiif baay'ee haaraa waan hin taaneef jecha keessatti jecha gabaabaatu jira. Iddoo kanatti ati sirriitti qalbeeffadhu gaafiin kee kana ture miti gaadha. Okay, jecha keessatti jechi tokko gabaabaadha kan jechuu qabnu isa kana sirriitti qalbeeffadhu. Jecha gabaabaa yookiin dheeraa kan jennu dubbachiiftuu qofa laalla dubbifamaa dhiifneti. Asitti waa'ee dubbifamaa siruma yaaddu jechuudha. Yeroo waa'ee gabaabaa fi dheeraa laaltu waa'ee dubbifamaa gonkumaa yaaddu jechuudha. Waa'ee dubbachiiftuu qofa laalta.
Walumaa gala bakka gabaabaa jechuun gabaabaa jechuudha. Hiika biraan qabu. Dheeraa jechuun dheeraa jechuudha. Kanaaf Bakka dheeraa fi gabaabaa jedhu kanatti qubeen dubbachiiftuun lama yoo keessa jiraatte dhamti kan dheeraa jedhamu. kana qofaadha jechuudha. Kanaaf ati amma qubee jechoota isaa hunduma barbaannee kun dheeraa kun gabaabaadha jennee hin dandeenyu waan taaneef kanatti qabaattu jecha tokko jedhuu fi lama jedhu qofa qabatte. Yoo tokko ta'e gabaabaadha jetta. Yoo lama ta'e dheeraadha jettaan jechuudha. Kana jechuun qubee dubbachiiftuu qofaadha laalla malee jechi sun amma barbaade dheerachuu danda'a. Jechi sun baay'ee dheeratee garuu jecha gabaabaa jechuu ni dandeenya nuti. Wanta kun akka buna ala jennu qofaanii miti kan gabaabaa jennu. Fakkeenyaaf kana amma barreessaa jiru argitee sababa kan jedhu. Sababa kan jedhu innaa laaltu baay'ee inni dheerata miti warra kaan caala. Garuu amma inni dheeratu otoo hin taane qubee dubbachiiftuu amma inni of gidduudhaa qabu qofa waan ilaalluuf walitti aanutu irra jiraata. Walitti aanee yoo ta'e qofaadha dheeraa kan jennu yookiin immoo walitti aanee kophaa yoo ta'e qofaadha gabaabaa kan jennu jechuudha. Biyyi kana qabattee. Kanaaf jecha gabaabaa yookiin dheeraa jechuudhaaf kan nuti ilaallu dubbachiiftuu qofa. Asiis dheeras kan dheeraa jechuun dubbachiiftuu qofa. Kana booda immoo dubbachiiftuun tokkitti yoo taate tokko yoo taate kophaa ishii gabaabaa taati. Isayyuu immoo dubbifamaa bira galti jechuudha. Kophaa ishii taate dubbifamaa bira naa galtu jecha sana gabaabaa gooti jechuudha iddoo dubbifamaa sanatti. Jechi tokko gabaabaa fi dheeraa waliin makee qabaachuu danda'a. Isatti deemna fuulduratti. Lachuu waliin makee qabaachuu danda'a. Gabaabaas ta'ee dheeraas qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf ala kan jedhu qubeen dubbachiiftuun kami? Fi haadha. Qubee dubbachiiftuun haadha. Haadha miti. Kanaaf dubbachiiftuun haadha. Aan kun immoo tokkittiidha miti. Asiinoo karaa mirgaatinoo. Haadha ishiinillee. Ishiinis haadha jechuudha guddaaf xinnaa ta'an malee. Kanaaf gabaabaa kan ishii godhee ejaa qophaa taateef tokkitti waan taateef jechuudha. Okay. Buna kan jedhu keessattuu. Buna kan jedhu uun dubbachiiftuudha. Aanis dubbachiiftuudha. Naan garuu jaan jidduu jirtuuf gabaabaa. Kanaaf gabaabaa jennaa jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu yeroo ofii keetii barreessus kana yaadachuu qofa sirra jira. Namni biraa barreesses kana yaadachuu sirra jira jechuudha. Okay. Kan sababa jedhu kana hoo? Sababa kan jedhu kanallee baabaa waan jidduu jirtuuf kanaafiyyuu dheeraa jechuun hin dandeenyu gabaabaadha barreeffamillee dheerachuu danda'u. Akka amma sagara jecha dheeratti darbinee achirraa immoo akkana deebina xiqqoo ishii jecha wal makaa waan jiruuf. Okay. Asirratti dubbachiiftuun lama kan wal fakkaattu jedha. Kan wal fakkaattu dubbachiiftuu lama ta'uu ishii qofa otoo hin taane wal fakkaachuus ishii irra jiraata jechuudha. Jecha sana dheeraa gochuudha. Higalee? Okay. Dubbachiiftuu innaa akkas jennu fakkeenyaaf dubbachiiftuun iddoo itti lama taatee wal bira galtu jiraachuu malaa jechuudha afaan Oromoo keessatti. Ishiin amma barreessaa jiru kana laala. Maal jedha? Sa'a jedha miti? Dubbachiiftuu meeqatu jira? Lama. Wal bira gale moo adda adda gale? Tuqaa jidduu galeera. Tuqaa jedhama kun? Garuu dubbachiiftuun lama sababii maaliitiif inni gubbaarra gale hudhaa maaliif itti ta'e? Hudhaa jedhama. Hudhaa yookiin waan biraa mallattoon isaa maal jedhama kan biraa? Qoodduu. Mallattoon kunoo maal jedhama? Mallattoon amma barreesse maal jedhama? Inni kun qoodduu. Ishiin ammaa kun qoodduu inni duraa suni hudhaa. Hudhaa yookiin maal jedhama kan biraa maqaan isaa?
Inni kun maal jedhama? Maal jedhama? Inni kun. Isa yeroo sirna tuqaalee qaqqabnee barannaa waraabbii qeenxee jedhama kun. Inni nama mallattoo waraabbii yookiin mallattoo hudhaati. Iddoo akkanaatti hudhaa jedhamee gala. Iddoo jechoota keessatti immoo waan biraatiin galetti garuu waraabbii jedhamee gala. Kanaaf walitti ta'an hin jedhamu. Tokkicha immoo akka duratti maali jettee? Hudhaa jedhama kun hudhaan ni jedhamu kun karaa biraatiin waraabbii qeenxeedha jechuudha mallattoon sana. Garuu yoo akkanatti galeedha kan inni hudhaa jedhamu. Yoo fakkeenyaaf sa'a jedhee asitti galee waraabbii jedhama iddoo kanatti. Hiin qarqara jechoota edda dhumarraa yoo galte ta'e waraabbii jedhama. Sababni isaa ganaa naada jechoota waa'ee tuqaalee keessa naadhan hin barannaa. Asitti kun hudhaan akka qubee afaan Oromoo tokkotti waan lakkaa'amtuu fi akka dubbifamaa tokkotti waan lakkaa'amtuu fi jidduu galte waan ta'eef dheeraadhaan jechisiiftu jechuudha. Jecha hudhaatti gala. Isa immoo miti. Shimee. Okay. Kana dubbisaame. Baay'ee. Qubee dubbachiiftu meeqa taate? Lama. Fi walitti aanuu isaa qofa miti isin jechuu barbaadetan. Kanaafin walitti aanuu qofa waan hin taane fi qubee afaan Oromoo keessatti akkanatti walitti aanee dhufuu danda'u jira. Seera afaan Oromoo keessatti gaaganaa barachuu dandeenya. Qubeen dubbifamaan lama walitti aanee dhufuu danda'u jira. Dubbachiiftu lama. Gosa garaa garaa. Dheeraa ta'e malee. Inni nama barreesse isinitti mul'ata? Hin mul'ata. Qubee afaan Oromoo keessatti jechi dubbachiiftuu lama gosa garaa garaa walitti aansee qabu jira. Qabu dirqama hudhaa qabaachuu qabu. Gonkumayyuu hudhaa yoo hin qabaanne ta'e hin qabu jechuudha. Okay, gara dheeratti yoo darbine dheeraa sana kan dubbifnu dubbachiiftuu qofaanidha. Dubbachiiftuun sun immoo dirqama lama ta'anii wal fakkaatanii wal biratti galuu danda'u jechuudha. Dubbachiiftuu beekna miti nuti hundumtuu A, E, O, U, I yookiin I jennu sana jechuudha. Isaan kun hundumtuu wal fakkaatanii lama ta'anii wal biratti galuu yookiin xinnoo ta'uu yoo danda'u yookiin dheeraa ta'uu danda'u. Okay, gaafii tokkoon isin gaafadha silaa deemna. Qubeen maaliif barbaachisa? Qubee barachuu otoo hin taane qubeen humti mataan isaa maal barbaachisa? Qubeen jechoota ijaaruuf. Maaltu kun? Maal bu'aa qaba? Haasa'uudhaaf. Afaaniin haasa'u? Baasuu qubeedha. Afaan irratti qubeedhanii jechuun amma namni barti yaadu afaan hin beeku harkaan ibsuu waan barbaadu. Garuu adda garaagarummaa afaan tokkotu gargar baafachuudhaafidha. Deebi'ee immoo qubeen hin jiru taanaan afaan dubbatamuu danda'a. Maal duratti abboo akaakilee abaabiliin keenya qubee dubbachaa jiru turanii qubee argaa beekaa turan. Afaan dubbachaa turan. Yaa sagalee qubeen kunniin deemee sagalee waan ta'uuf. Qubeedha moo sagalee dura uumama? Qubeedha. Walitti qabameetu sagalee ta'a waan ta'eef sagaleen immoo kan waan tokko gargar ittiin baafatanidha. Qubeedha moo sagalee dura turere? Maatiin keenya duratti kan dubbachaa turan qubeedha moo sagaleedha? Garaa egaa maal dhugaa. Qubeen maal barbaachisa? Qubeen maal nu barbaachisa gaaddoodha moo caaltu taataa jira? Ani caaltudha. Okay. Qubeen maal nu barbaachisa meesti? Maaltu goon? Mina ragillannaal jedhu miti. Qubeen waa baay'eedhaaf nama barbaachisa. Maali? Amma fakkeenyaaf namni tokko afaan hin dubbatu yeroo ta'e qubee kana yeroo barate bakka dubbii afaanin dadhabu sani harka ofiitiin barreessee barreeffama saniin namni tokko hubachiisuu hin danda'a. Qubeen immoo amma guddaa fi xinnaa qaba miti isa kana biraa darbinu. Guddaa fi xinnaa qaba miti fakkeenyaaf A qaba miti.
maal bu'aa nuu qaba tokko yookiin guddaa yookiin xinnoo qofa yoo fayyadamne maal guddaa maal dhimma nuu qabaa amma kana ofitti baay'isu maal bu'aa qaba. Hin ga'u tokkichi jechuun yookiin qubee guddaa isaa barannaan yookiin xinnaa isaa barannaan namni qubee uume maal hojii A fi A ishii xinnoo fi ishii guddaa uumuu isaa dhaqe. Qubee guddaan jalqaba irratti waan galuuf yeroo hundumaa jalqabni barreeffaman kamiituyyuu qubee guddaadha waan jalqabu qama qubee guddaan jiraachuu qaba. Ishii qubee xinnoo noo maal bu'aa qabdiidha. Jecha dheeraaf gabaabaa fi jecha ijaaruudhaaf. Ende qubeen jechaa jira malee dubbachiiftu jechaa hin jiru. A, ba, ca, da. Isaan kana qofa barannee yoo dhiifne maal rakkoo qaba? Maal hojiidha xinnoo guddaa isaa nu geessee hin jeema? Maal bu'aa qaba? Jechoota barreessuufi qaba. Jechoota ittiin ijaaruuf. Amma namni qubee jalqaba uumu sun otoo abaa caadaa isa guddaa qofa uume shi xinnoo dhiise maal rakkoo qaba? Yookiin immoo shi xinnoo qofa uume isa guddaa yoo dhiise maal rakkoo qaba? Gaafin. Kanaan barreessuu hin dandeenyu fakkeenyaaf maqaan koo Abdiidha miti? Hin danda'ama garuu. Ilaala koye isa guddaadha. Akkaatti barreessuu hin danda'u maqaa koo? Hin danda'ama garuu. Beeku dhugaa. Jechuun qubee gurguddaa fi qubee xixinnaan jechuudha. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo finneerra miti? Maal godha daa'imummaatti waan baranneef seeraan Amma akkana godha daqiiqaan keenya baay'ee waan deemeef tokko assaamintii hojii manaan isin kenna. Hojiin manaa tokko sin lamaan namoota xiqqoo jajjabaatanii tokko qubeen maal bu'aa qaba maal nu barbaachisa. Silaa hin dubbanna hin haasofna maatii keenya wajjin biyya keenya wajjin walii galla nagaadhaa afaan qabna. Cinqatii qubee maaltu nu geesse tokko. Lammaffaa adda qubee immoo hin barbaachisan moo yoo ta'e faayidaa immoo qaba yoo ta'e yookiin qubee guddaa yookiin qubee xiqqaa. Bakka nun ga'u maal hojii qubee guddaaf xinnaasaa bu'aa maal nu qabaa kan jedhudha. Isa kanatti yaada. Kanaaf amma jechi dheeraa fi gabaabaan sii galee gaaddu. Kana booda waa'een kanaan jiru. Kanaaf jechoonni dheeraaf gabaabaan iddootti wal makantu jira. Fakkeenyaaf sarara. Argite miti? Sarara. Jechi kun kamtu gabaabaadha kamtu dheeraa? Inni jalqabaa. Inni tokkoffaa gabaabaadha. Inni lammaffaa dheeraadha. Okay. Jecha lammaffaaf sadaffaa otoo hin taane dubbifneeti gaama. Okay. Okay. Jechi kun kamtu gabaabaadha kamtu dheeraadha? Kamtu kam? Sini dubbifama miti? Sarara kan jedhu gabaabaadha. Sarara kan jedhu inni lammaffaa dheeraadha. Inni lammaffaa maal jedha? Sarara jedha innillee gara dhumaarratti qubee dubbachiiftuu lama waan qabuuf dheeraadha. Mee dheeressi qaba. Dheeressi dubbisi gaariidha. Inni jalqaba sarara jedha. Inni lammaffaa sararaa jedha. Inni dheeraadha. Inni gadi bu'ee saaraa jedha. Dheeraadha. Saree jedha. Soora jedha. Saree fi soorri immoo maal jedhare? Dubbisi gabaabaa moo dheeraa? Dubbachiistuun lama iddoo walitti aanee galetti dheerata. Dheeraadha. Dheeraa. Jechi kun dheeraa moo gabaadha inni ree? Kumii sareemu. Dheeraa. Inni itti aanu maal jedha? Soora jedha. Inni immoo gabaabaa fakkaata garuu dheeraadha. Qubee oon dubbachiiftuu keessatti lakkaawwamti waan ta'eef isheen lama wal bira waan jirtuuf dheeraa. Nutun dumtuu maraan irra moo maal jedhee namichi
Hundumtuu maraatanitti Barsiisan illee itti dabalamee moo? qaayila akkan inni isinitti mee yaadadha. Dubbachiistuun lama yoo walitti aanee galee dheeraa ta'a. Dubbifamaa tokko biratti immoo dubbachiistuun tokko gaafa galu gabaabaadha. Gabaabaadha ta'an jee. Kanaafuu jechoonni yeroo hundumaa kun isinitti mul'atti SA. Iddoo kanatti dheeraadha moo gabaabaadha? Gabaaba. Iddoo kanatti too. Achitti dheeraadha. Kuni dheeraadha miti? Kanaafuu maal jedhama kun? Gabaabaadha moo dheeraa jedhama? Dheeraa. Maraneera. Okay. Kanaafin ishii kana seeree ibsuufan jechuudha. Gabaabaa dheeraa jenna sagan. Gabaabaa. Gabaabaa dheeraa wanta akkanaa akka hin jirre beektu seera afaanii keessatti kanaaf isin rakkisa. Gabaabaa dheeraan hin jiru sirriidha kanaaf immoo. Kanaaf maraattanii jechuudha. So isa kanaaf hin yaaddina gabaabaa dheeraa jechuun wal makaa jennee waamuu dandeenya salphamatti gabaabaa dheeraa wal makaa jedhama isaan kun lachuu jechuudha. Malee yoo gabaabaa dheeraan si komata beektaa? Lazaan isaaniif tokkotti cinne. Kanaaf gabaabaa dheeraa yookiin immoo dheeraa gabaabaa jennaa jechuudha akka inni jalqaba dhufetti. Wanta akkanaa jira. Dheeraa gabaabaa jedhama. Isa kanas yaadadhaa isin jechuufan isee. Maal goota gaafaan? Afaan homaa gochuun dandeessu. Kan saaraa jedhu sun immoo laafaadha mitiire? Waa'ee laafaaf cimaa bira hin qaqqabne waa'ee dheeraaf gabaabaa jechaa qochaa jira. Kanaafuu saree fi sooran jedhu kun akka qabudha jechuudha. Saree kan jedhu gabaabaa dheeraa. Soora kan jedhu immoo maal ta'a? Dheeraa gabaabaa. Dheeraa gabaabaa jechuudha malee laggii jechuun dandeessan. Walumaa galatti afaan amala afaanii keessaa tokko afaan akka feetedha. Yookiin afaan akka tasaati. Kanaaf afaan akka tasaa waan ta'eef dirqama akkanan godha jettee wanta jalqaba hin barre tokko hin barbaadu jechuu hin dandeessu. Sababni isaa afaan akka tasaa wayiiti. Amma fakkeenyaaf sarara isa jedhu kana bara duratti waan tokko waan maqaan sammuu keessatti itti dhufe jedhame. Sarara isa jedhu kana saaraa jechuudha jedhanii otoo uumanii jalqabumsaa akkasuma ture jechuudha bakka rakkoon qabu. Fakkeenyaaf harreen jira miti? Sareen jira miti? Namni jalqaba afaan uumee harreedha otoo saree jedhee nuti har'a sareedha moo harree jennaan hin turre. Maquma duruma itti moggaafame sanii waamna. Maqaa rakkoon qabu jechuudha. Amma garuu namni hundumtuu bareetti walii galee otoo harreedhaan saree jenne namni nuuf kaa fudhata sarmee. Kanumatti walii galee sanii waama. Otoo amma harreedhaan saree jenne nuuf kaa fudhata deebi'ee nama. Amma hin fudhatu. Okay, ishii kanatti adeemu. Sararaa jedha kun. Kun immoo sarara jedha. Sararaan nama ta'uu danda'a kan sararu jechuudha. Yookiin immoo meeshaa sararamee taa'e tokko meeshaan kun sararaadha jennaas akka kan xumurame jechuudha. Yookiin waraqaadhaan waraqaa sararaa naa kenni jennaan namaan waraqaa sararaa. Beektuu waan akkana. Sararaan abbicha argisiisa. Amma egaa kan inni sitti himuu barbaade qubeen isaa amma inni dheeratu miti amma kan nuti barbaannu. Qubeen isaa tarii asirraa ka'ee garas qaqqabuu danda'a kompiitara koo kana garas dheerinni isaa jechuudha. Garuu kan nuti ilaallu dheerinaaf gabaabina isaa otoo hin taane qubee dubbachiiftuun lama moo tokko kan jiru qofa ilaalla. Kanaaf iddoo qubeen tokkitti taatetti tokko gabaabdudha jennaan. Iddoo lama taatetti dheeradha jennaan. Malee amma jechi sun dheeratu laallee kun jechi kun dheeradha jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maal irratti hundaa'amna jecha tokko dheeradha yookiin gabaabaa jechuudha maal ilaaluu qabna? Qubee dubbachiiftuu qofa ilaallaa jechuudha. Inni kan biraa isa kanaadha. Daqiiqaa 15 qabdu daqiiqaa 15 xumuraa qabdu yoo hin qabdan ta'e asumatti xumuraa yookaan immoo daqiiqaa 15 fudhannee laafaa fi jabaa kan jiru ilaallee xumura.
Okay. Laafa fi jabaa immoo yeroo laallu jecha isa kam ilaaluu qabna? Qubee kam laata? Laafaa yoo ta'e asirratti akkan dubbisaa jirutti dubbifamaan tokko qofaa isa dubbachiiftuu bira galaa. Yaa. Amma immoo dabaree nama geejjibni ture amma immoo yeroo laafaaf jabaa laallu waa'ee dubbifamaa malee waa'ee dubbachiiftuu sammuutu yaadachuun dura jiru. Isin galee yeroo waa'ee qubee jabaa jecha jabaa yookiin sagalee jabaa sagalee laafaa yeroo laallu waa'ee dubbachiiftuu gonkumaa yaadannu jechuudha. Dubbachiiftuun afaan Oromoo keessatti jabaachuu dandeessu moo jabaachuu hin dandeessu? Dandeessu. Hin dandeessu. Dheerachuu yookiin gabaabbachuu qofa dandeessi. Isin galee dubbachiiftuun afaan Oromoo keessatti dheerachuu yookiin gabaabbachuu malee jabaachuu yookiin laafuu hin dandeessu. Okay. Dubbifamaan afaan Oromoo keessatti dheerachuu yookiin gabaabbachuu danda'a? Hin danda'u. Maal ta'uu danda'a garuu? Jabaachuu danda'a. Jabaachuu yookiin immoo laafuu danda'a jechuudha. Laafuu danda'a. Okay. Dubbifamaan tokkitti qofa ta'ee dubbachiiftuu biraa bira yoo gale dubbachiiftuun amma barbaadde haa taatu lama haa taatu sadii haa taatu nun gale. Dubbifamaan tokkitti qofa yoo ta'e maal jennaan jechi sana? Laafaa jenna jechuudha. Dubbifamaan kophaasaa tokkitti ta'ee qubee barbaade biraa galu qubee dubbachiiftuu barbaade bira yoo gale laafaa jenna. Yoo qubee dubbifamaan lama ta'ee wal biratti galee Jabaa. dubbifamaan akkasii dubbifamaa wal fakkaatu moo gosa adda addaa ta'uu qaba? Wal fakkaatu lamaan yoo wal bira galee. Dubbifamaa ta'ee kan wal fakkaatu yoo ta'e lama ta'ee wal biratti yoo gale. Miti? Kan laallu dubbifamaa qofaadha malee dubbachiiftuu irraa dhimma hin qabnu jechuudha amma. Okay. Amma gaashii wal fakkaattu jettu qabadhaati. Kan wal hin fakkaanne yoo wal biratti galee maal goona? Fakkeenyaaf. Dubbifamaan lama kan wal hin fakkaanne moo? Dheeraa ta'a. Faadarii qabdaa? Maalii qabdaa? Faadarii qabdaan jedhe. Maalii qabdaa jetta? Atoo afaan maqaansa afaan kee dheeramatti si kaata'u faadariin kee maqaan isaa dheeraadhaan jedhe. Okay. Dheera fe'i. Jechoota itti sarare kan argitanitti kan itti dhibe kan. Maal jedha? Gamna jedha. Dhaabaa bishaan. Kan jedhamti. Jechoonni kun dheeradha moo gabaabadha moo laafadha moo jabaadha moo akkamitti ilaala? Gamni gabaabaadha. Okay, gamni gabaabaadha. Miti? Gaaddoo baddee moo jirtu? Nan jedha. Maaliif gabaabaa yookiin maaliif gabaabaadha jennee gamna sana? Gamna kana kan qubeen dubbachiisuun emmi fi anniin qubee gargari waan ta'aniif wal fakkaataa miti. Qubeen tokko dheeraa yookiin gabaabaa jechuudha fi maal ilaalla siin jennee duraan? Qubee wal fakkaatu kan dubbifamaa ta'e dubbachiiftuu kan ta'e wal bira yeroo galee. Dubbachiiftuu kan ta'e as keessaa kamiree? Dubbachiiftuu kan ta'e amma fakkeenyaaf gamna kan jedhu keessa hin jiru dhaabaa kan jedhu san keessatti amma hin jira. Dubbachiiftuu. Dhaabaa faadariin ga'e. Gamna kan jedhu keessatti dubbachiiftuu maayidha. Dubbachiiftuun maali? Gamna kan jedhu keessatti dubbachiiftuun aayidha. Aayi. Okay, so gamna kan jedhu gabaabaa kan godhe dubbachiiftuu kophaa kophaa ishii galuu ishiiti miti? Okay. Akan biraa hoo jabaadha moo laafadha jechi kun? Jechi kun jabaadha bakka.
Eeshi akkamitti? Dubbifamaan waliin fakkaanne wal bira waan galeef. Mee gamna jedhee dubbadhu. Gamna. Sitti jabaata yeroo dubbattu. Hin jabaanne jabaan dubbifamaan lama yoo wal faana galeedha. Eeshi. Gamna jedhee dubbadhu mee. Ganna. Isa kanadha jabaan ganna kan jedhu jabaa. Gamna kan jedhu gabaabaadha. Gabaabaa ta'uu isaa bareeda. Jabaadha moo laafadha? Laafadha. Laafadha. Maaliif laafaa ta'e silaa dubbifamaa lama wal bira? Laafaa kan ta'ee fi dubbifamaan lama waliin fakkaanne wal bira waan galeef. Okay, dhaaba asitti waan hubachuu qabdanii gamna kan jiru argitanii jechi tokko jabaadha jechuudhaaf maal gochuutu nurra jira yeroo hundumaa dubbifamaa laaluun nurra jira. Dubbifamaan lama wal bira galee maal ta'uu qaba? Gabaabbachuu qaba. Dubbifamaan lama yoo ta'e jechi tokko jabaadha jechuudhaaf dubbifamaan lamaa wal bira galan gosa tokko moo gosa adda addaa ta'uu qabu? Jabaa ta'uuf wal fakkaachuu qaba. Kanaaf asitti rakkoon inni ture wal fakkaachuu dhabuu isaati jechuudha. Otoo wal fakkaatee jechi sun jabaadha jennaan. Yoo wal hin fakkaanne jechi sun dubbifamaan lama yoo wal bira galee chaaptarii biraa keessa nu galchaa jechuudha. Chaaptarii inni tokko irra butaa waan jedhu jira. Fi kana akkasii yaadattaniif an beekatii irra sin turte. Irra butaa beektu miti? Irra butaa gini asitti waan irra butaa barachaa hin jirreef malee akka irra butaa ta'e. Haa ta'u rakkoon qaba akkasii yaadattaniif an. Irra butaa beektu miti caaltuu miti ganni. Gaaddoo. Okay. Maal jechuudha irra butaa jechuun? Irra butaa jechuun qubee adda addaa ta'ee qubee garaagaraa ta'ee jechuun sanitti kan argamu irra butaa jedhama. Jechi suni qubee adda addaa waan ta'eef jabaa miti. Okay. Irra butaan isa liqinfamee odoon dubbisin irra darbutu irra butaa. Liqinfamee odoon dubbifamin kan irra darbu qubee isa jalqaba irra dhufe moo isa dhumarra dhufe? Isa jalqabarra dhufe. Isa jalqabarra dhufe jechuudha. Kanaaf gamna kan jiru keessatti maa otoo sagalee isaan dhagahin bira darbine sababni sagalee dhabeef immoo maa fi naa gidduu qubeen dubbachiiftu hin jiru. Okay. Bishaan kan jiru dubbisaa. Bishaan. Jechi kun irra butaadha moo gabaabaadha moo laafadha moo dheeraadha? Irra butaan keessa hin jiru. Aan dabalee dubbachiistuun lamaadha. Dubbifamaan jira waliin fakkaanne. Waliin fakkaanne. Akka duratti san gabaabaa dheeraa isa jedhamu. Gabaabaa dheeraa yoo gabaabaa bira waa'ee gabaabaa dheeraa yoo haasofne gabaabaa dheeraa ta'a. Sababni isaa iin kophaa ishii gabaabduudha. Aan immoo dabaleedha miti. Okay. Yoo immoo jabaadha moo laafadha jechuudha inni homaan kun? Laafaa jenna. Laafaa jennaan. Sababni isaa maaliif? Dubbachiistuun lama wal bira waan galani. Lama wal bira yoo galan laafaa jedhama? Dubbachiistuu wal fakkaatamu. Wal fakkaataa kan hin taane. Miti? Wal fakkaataa. Dubbifamaan lama waan wal bira jirreef. Wal fakkaataa waan hin taanee fi istiin laafadha jechuu ni dandeenya. Jechi kun maal ta'uu danda'a ree? Yoo immoo irra butaa immoo ta'a? Irra butaan ta'u. Maaliif reessaa fi haanoo wal bira jiru? Gosa garaa garaa. Isa kan akka yaadattaniifani jechuudha. Jechi kuni bii biratti gabaabaadha, shaa biratti immoo dheeradha. Shaa jennee dubbifna malee saa haa jennee waan hin dubbifneef jechi kuni irra butaa immoo ta'uu hin danda'u. Kanaaf gara maanni maqaan isaa dachaatti nu geessaa jechuudha. Okay. Gammaa beektu?
Gamma hiika sambe hugau barreeffaman isaa jira malee. Akka isa gama jechuun beektuu hiikata. Gama nan beeka. Biyyi keessanii eessa jaarsa? Ana Qoccoo kan jedhan beektuu biyya keessanitti. qoccoo warqee nan beeka. Maal jettu akka aadaatti akka warra Guraageetti warqeen hojjetattanii? Warqee dhawwaamna kaan hin beeku dhugaa. Okay, baga wallaal. Eeshi biraa darbinu nama. Okay, biraa darbinu amma gara nutti haafannu. Inni taanu umurra irraa. Hii kana yaada keessan keessa galfadhaatee asumatti umurra irraa daqiiqaa 5 qofatu naaf waan ta'eef irra butaa kan jedhudha. Irra butaan jennu samma laalle waan ta'eef akka walitti isinii dhufuuf. Irra butaan dubbifamaa lama ta'utu irra jiraata. Lama yeroo ta'e garuu gosa wal fakkaatu ta'uu hin taane gosa adda addaa ta'a jechuudha. Yoo wal fakkaate maal bira nu geessaa? Jabaa bira nu geessaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa irra butaa keessatti qubeen kan liqeeffamee dubbifamu qubee isa jalqabaati. Kan immoo afaan keenya keessaa bahee dubbifamu qubee isa taanee jechuudha. Okay, afaan Oromoo keessatti irra butaan xumura jechaarra ta'uu danda'a. Seera akkanaa jira. Jechaarratti hin danda'amu. Okay, fakkeenyaaf bishaan kan jedhu. Yeroo lama walitti aanee ta'uu hin danda'a garuu dhumarra ta'uu hin danda'u irra butaa. Bishaan kan jedhu kana keessatti maal goona irra butaa jechuu hin dandeenyu? Hin dandeenyu dachaa malee. Qubee dachaa malee irra butaan ta'u dachaayin. Shaayin irra butaa ta'uu hin danda'u dachaadha. Ishii kana gaafadhaate yookiin qo'adhaate fida. Jecha amma biyyiin gabaabduudha miti? Gabaabduudha laaftudha. Shaanis dheeradha garuu laafadha miti? Naa kana maal goonadha marakko? Naa kana jechitti moggaafnu maal jira? Gabaabaa jennamoo laafaa jennamoo irra butaa jennamoo naannumarra jirti miti? Maxxantuudha. Eeshi maxxantuudha miti? Eeshi irraa kuti. Hiika qabaa jechuudha. Qabu. Okay, moo akkana jennee immoo barreessuu dandeenya maxxantuu gochuudha. Bushaan. Irraa kuti. Bushaa jedhama. Hiika kennu kunis. Bushaanii kan kennu? Waan fokkisaadha. Fokkisaa wayiiti jedhama. Yeroo gatii gadaanaadhaan bittee maal jettee galta manatti? Bushaan bitan jettu? Koo rakkata. Okay, rakkoo gaafadhaa kottaa naan ishiin dhumarraa ooltu dubbifamaa jedhamti moo dubbachiiftuu jedhamti moo irra butamoo gabaabaadha moo? Dubbifamaadha malee. Eeshi irra jabaadha moo laafadha moo kan jiru barbaadaa kottaa yaada yeroo dhuftu siin gaafadhaa. Qubeen dachaa yeroo dhumayyuu qubeen dachaa jabaachuu danda'a seera afaan Oromoo keessatti. Qubeen dachaa jabaachuus laafuus hin danda'u. Dheerachuu gaafachuu. Qubeen dachaa wasaanyiin dubbachiiftuu bira galuudha. Wasaanyiin isaa ta'e qubee dachaa yeroo kamiyyuu jabaachuu hin danda'u. Kana jechuun akka afaan Sidaamaa bishaan mee wanta jabaatu fidaa. Okay. Jecha kana beektu? Beektu jecha kana? Kunoo jecha nama barreesse kanan argine. Uummanni maaliif akkana jee kun hangal dhala garuu. Miseenjee irraan baay'ee hin fayyadu. Okay. Jecha kana argitu? Sirriitti mul'atu. Gaashee mul'atu? Gaashee gaachana moo maal jedhama? Sirriitti mul'atu. Gaashee gaachana. Okay, gaashee jedha jechuudha. Afaan keenyatti ishee gaachana jedhameti? Ini nama barreesse hoo?
Gaashee gaachana dhadhaa. Okay. Yeroo afaan keessatti dubbannu kamtu nuti jabaata dirreetti? Gaashee gaachana dhadhaa. Okay. Kan jabaatu qubeedhuma dachaasani. Nuti? Fakkeenyaaf bishaan yeroo jennu baay'ee salphaa miti? Gaashee hin jabaatu? Gaashee fi gaachana ni jabaata. Gaachana hin jabaatu? Qubeen dachaan bakka saddeettu bakka hundattuu jabaateera. Okay, kottu gaa. Akkanatti barreessuu dandeenyaa ta'edha amma gaa kanatti gaafadhu. Hin jabaata miti? Irra utaalamees dubbifamuu hin danda'u. Walitti qabamees dubbifamuu hin danda'u. Irra butaas ta'uu hin danda'u. Gaachana. Kanaafuu irri afaan Oromoo keessatti okay, dhadhaa kan jedhu salphatu dhadhaa. Dhadhaa. Hin salphatu bishaan. Akka warra kaanii jabaa miti. Okay, ishii kana waan tokkoon isinitti agarsiisuu barbaade gaa iddoo kanatti jechuudha. Okay. Eshi chaappaa kan jiru argitanii? Okay. Gaachana kan jedhutu jabaata moo chaappaa kan jedhu namatti jabaata yeroo caalaan? Gaachana chaappa. Gaachanatu jabaata. Yoo chaabichaa ilaalle gaachanatu jabaata. Yoo garuu jechi kun jabaadha moo laafaadha jennee nu gaafanne jecha sagamtu laafaadha sagamtu jabaadha jennee deebisuu qabna. Gaachana kan jedhamu. Gaachanaa fi chaappaa keessaa sagamtu jabaadha sagamtu laafaadha yoo jedhamu maal goona? Chaappaan jabaata. Gaachana kan jedhu. Maaliif jettee chaappaan akka jabaatu? Chaappaan dubbifamaa lama waan qabuuf walitti taane. Dubbifamaa lama wal fakkaatu waan qabuuf. Okay. Isinii galee mee wanti kun? Eshi gaachana kan jedhu moo jabaadha moo gabaabaadha moo dheeraadha jennee waamnare. Kanaafuu jeema waan anumni yoo haareen jira. Okay. Asitti inni jalqabaa bishaan jira miti? Inni lammaffaa hoo? Gaashee. Kan afaan keessatti nu jabaatu bishaan jedhu moo isa gaashee jedhu? Gaashee kan jedhutu jabaata afaan keessatti. Mee laaffisaa ammoo dubbisaa? Fakkeenyaaf maqaan akkanaa jira miti? Gisheen maal gisheen? Maqaan akkanaan jiru yookiin immoo ishee immoo dhiisaa kan ammoo dubbisaa? Gishee. Beektanii kan? Gishee. Hiikaasaa hin beeku ani. Okay. Kana hoo? Geeshe. Okay, kana hoo? Geesho. Yaa'una. Maali? Geeshee fi geesho. Anjabaan hin laafeera. Hiikaasaa beektuun jedhe biqiltuu wayii akka ta'e. Hiikaasaa amma beeka iddoo keenya jira. Okay. So isa amma bishaan kan jedhu jira miti? Geeshoo kan jedhu jira miti? Shaa innaa dubbifnu afaan keenyatti lachuu laafaadha miti? Laafaadha lachuu. Okay. Kana hoo? Shaashoo. Okay, afaan Oromoo, afaan Amaaraa keessatti. Afaan Amaaraa keessatti jecha kana beektu? Bashaa. Beektu? Bashaa maqaa namaati na fakkaata. Bashaanis maqaa namaati miti?
Okay. So kamtu namatti jabaata sabaa shaayiru moo saba shaayiru? Basha. So afaan Oromoo keessatti akkamitti barreessuu dandeenya? Akka sirriitti jabaatu. Maaliifi? Dubbachis maanna'u qubeen dachaa lama wal faana galuu hin danda'u. Jechaan kenna. Bakka hanqina afaan Oromoo keessaa tokko isa kanaa jechuu barbaadan osuma jaalannu qabaan godhu. Hanqina afaan Oromootti hanqinni isaanii tokko isa kana. Fakkeenyaaf Sidaamuu bira yoo hidhattanii yookiin afaan biraa Somaalii yookiin kan biraa ta'uu danda'an beeku. Yoo hidhattanii qubee dachaa walitti aansanii barreessu. Miti ilaalaa meeqa maal waamu. Afaan Oromoo keessatti sabaa shaa jennus isa bashaa jennus shaa walum fakkaata fayyadamna miti. Hin jabeessinu laafin waan godhu qabu. Kanaaf yeroo biraa kan kana fakkaatu itti fufnee ilaallaa kooftaan eebbisuu galatoomaa hundi keessa faana turtanii warra amma jirtanii fuudhaan amma jirti jechoota kan biraa gara fuulduraatti akkuma yeroo darbe jedheen barannaa yeroon keenya baay'ee fagaatanii. Thank you. Galatoomeetis guddaa eebbifame Abdi. Galatoomii eebbifame. Saameentii immoo nuuf kennitee turte.